Itoophiyaatti tokkummaa dhugaa saba hunda hammata fiduu fi mariin biyyaalessaa qaamuu dirmaachisuu geggeeffamuu qabaa jedha namni siyaasaa gaamessi Abba Leencoo Lataa gareemaan jedhamu waggoota 2 fi dhimkan irratti hojjechaa ture keessatti miseensa ta'uu kan himan Abba Leencoon hagammaatti tokkummaan dhugaa Itoophiyaa keessatti hin dhalannee jedha. Mariin kun an barbaachisaa jechuun Waayilikii Zalaalam Taadessaa gaafate. Hedduu barbaachisaadha. Ce'umsa irra jirraa gama kamitti akka ceenu irrattuu wal taanee hin jiru. Gariin gama of duubaatti deebi'ee sirna saba tokkichaa biyya saba tokkoo Itoophiyaa akka sanatti caasessuu barbaada. Warri kaan immoo of fuuldura deemanii federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuu barbaadu. Waan baay'ee irratti humni politikaa biyya kanaa waan hundee ta'an irratti walta'iinsa hin qabu. Walta'iinsa irra gahuudhaaf barbaachisaa waan ta'eef mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Marii biyyoolessaa kana keessatti eenyufaatu hammatamuu qaba? Yeroo baay'ee marii hunda hammate jedhamee jecha yeroo dubbatamuun dhaga'ama. Gaafa mariin gaggeeffamu garuu quubsaa akka hin taane qaamni garaagaraa immoo ni kaasa. Eenyufaa yoo hammatame mariin biyyaalessaa kun marii guutuu rakkoo biyyittii furuudha jettanii amantu? Murni tokko qophii marii biyyoolessaa kanaaf waggaa 2 darbee irratti hojjechaa baanee hojiin irratti hojjenne tokko qormaata gochuudha. Eenyufaa ilaala dubbiin marii biyyoolessaa kun ka jedhu isaan kan adda baafanneerra. Paartii duwwaa miti. Hojjettoonni keessa jiraachuu qaban, dhaabni qabeessaa keessa jiraachuu qaba, warri amantii hoogganan keessa jiraachuu qaban, uummanni saba isaa keessatti dhageettii qabu hamma danda'ame keessa jiraachuu qaban. Mootummaan qooda fudhata malee hoogganuu immoo hin qabu. Mootummaadhaan hoogganamnaan hin dabaa'u. Kanaaf mootummaan qooda keessa qabaachuun garuu hedduu barbaachisaadha. Maaliif deemee hojiirra ka oolu karaa mootummaa waan ta'u. Wanti kun heeraa oli waan heeratti deemu fa'ii mari'ata. Itoophiyaan biyya akkamiiti? Biyya saba tokkooti moo biyya saba danuuti? Biyya afaan tokkichiidhaan hojjetu moo biyya afaan saboota hundaatiin hojjetu ta'uu qaba? Itoophiyummaanoo maal fakkaata? Itoophiyaawwinnat jedhanii warri odeessan jiru. Itoophiyaawwinnatiin kun hanga ammaa eenyummaa saba tokkoo qofa hammata ture. Eenyummaa saboota Itoophiyaa hundaa immoo akkamitti akka inni hammatu gochuu dandeenya ka jedhu kana hundafaa waan hundee ta'an irratti mari'ata jechuudha. Deemee kun heera biyyaa keessattitu gala jechuudha. Marii kana booda mootummaa amma hundeeffame irratti namoonni dabalamanii hirmaachuu qaban, bulchiinsa keessa galuu qaban ni jiraatu moo maal jijjiiruu danda'a ree? Nuti waan mootummaa miti amma dubbiin jabduuni ummatoonni biyya kanaa waan bu'uura ta'an irratti mari'ata malee mootummaa jijjiiruu, mootummaa buusuu fi kaa'uu hojii isaa miti kun. Biyya kanatti marii biyyoolessaa yeroo jedhamu yeroo hundumaa salphisanii fudhatu. Paartiileen keessattuu daddaffiitti mootummaa ta'uu barbaadu. Ammatti mootummaa ta'uun balaa ta'aayyuu. Eessatti ceenaa irratti wal hin taaneen biyyi kun. Jijjiirama duraan turerraa adda inni amma keessa jiru. Jijjiirama bu'uuraa fiduutu irra jira. Isin akka nama siyaasaatti akkasumas poolitikaa Itoophiyaa kana waggaa dheeraa akka nama keessa turetti tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kana akka uummataatti akka biyyaatti yeroo ilaaltan isin yaaddessaa? Tokkummaan dhugaa hagammaa Itoophiyaa keessatti mul'anne. Tokkummaa humnaan dhalatee humnaan eegamaa hamma ga'e. Dirqiidhaan dhalatee dirqiidhaan tokko taasisee bulchaa ture jiras. Tokkummaan dhugaa ammaan booda danda'ama. Marii kana keessaa tokko kan inni itti baasu akkamitti Itoophiyaa saboota Itoophiyaa tokko taasifnaa, tokkummaa isaanii immoo akkamitti tiksinaa ka jedhu irratti mari'ateeti. Uummata biyya kanaa mootummaa waan shakkuuf sababa gahaa qaba. Mootummoonni hagammaa aangoo fudhatan hundi dhimma ofii malee dhimma uummataa wajjin rakkanne. Ammaan booda agarra ta'a tarii mootummaa uummataaf uummatoota Itoophiyaatiif yaadu ganaa agarra ta'a.
Qaamolee wal waraanan jiru Abbo Leencoo ifatti kan beekamu addunyaa irrattis kan barame tokkummaa biyya Itoophiyaa isa dhugoomsuu keessatti qaamoleen kunneen marii biyyaalessaa gaggeeffamuu qabu keessatti hirmaachuu qabu isaanis hammatamuu qabu jettanii amantu. Dhibdee baay'ee jira. Dhibdee kana keessaa inni tokkoffaan warra humna qawweedhaan deemnee aangoo fudhanna jedhu. Isaan kun qooda fudhachuun barbaachisaadha. Akkamitti qooda fudhachiifnaan humna hundatu wal taa'ee mari'atee murteessa sana. Hedduu rakkisaadha. Haala rakkisaa keessa jirra dhugaatti dubbachuudha. Humni poolitikaa biyya kana keessa jiru hundi qooda fudhachuu qaba. Akka garagaraatti qooda fudhatan ta'a malee. Kanaaf dhibdeen guddaan tokko jiru warra qawweedhaan deemaa jiru kana.